بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. توبا وبلين خينيا خنن إجتي يدرجرتن خنن إجاني سنرجو فيه خنن تري نرى دهو جرتن خسقليتنا دقيسن هندنوه نجيني ربي والآن سبحانه وتعالى سنرتي هاجرات سننجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إرجع ربي سبحانه وتعالى ولتن فدي يرو غاري بكا غاري ساعة غاري تنا ربين ولفان فدي جتشا جبابا دقيقة جبابا خست سننجو ربي سبحانه وتعالى نافي سن الله اتفيد جئ يادو وانو مجوابان اسن التدام مجو برباده تبخون اللين وبلين خين يرو أم مجرتنا خيستي بيتين خيسا يعني بينا ما خيس جرا أهلي تينيا في لفرد لن التسيرا في آداء سيتي في سيرا سيتي في هرا سي بينو يفني بينا ما خيس جرا ركو هنگا تك جلابانو اللي ركو براخي سجرة هوين تينيا فإنان تينيا المان خينيا خانوتي هوري خراس لانو تدفني رتي قدني بينو خانا رتي نو قدتني أمنتي في اللي هردفتني جرينيا في اللي قباتني رحمي في اللي متنفتني الدنيا في آخرة إساني قبتني أكجراتني قرو خران كن خيس دبروني سالا فادامتي يرو أما أقرو خنا فتنان قدون تكا تنمني بيي فيرا بكأتي بينا ما تنخيس جرو إذا هركا قبض تنصدا قدو تاتي هربنا مدورقتو تنياد قدانا متي تاتي فرماني إسي ولا لمي خم شيخات تركته قباتان تركته بيخان تركته ولالان تركته ديرادالان نمن تركته هدو ياد نمتي تاتي ركن المان خينياتي المان خينيا وان سلان الراهاجمن نيغونا حاجة دندينيوتي امانتي اسني برسيفنا بكسلا أمنتين اتهور دفمتو اللي نديمنا فتنا المان نما هركا قبضو تنجالا بهون هدو الفاتا تاتي المان نما من هدا قوتو دا المان نما ردار قوتو دا مالي في ركون تنجنيو قتين تليلا اللي هي كان يسي نما دبتي فرمان يسي اللي نما دبا دوبا ilmi namaa tokko yeroo dhalate mataa qulqulluu waan haarawa barachuutti haajamu dhalatee guddata yeroo dhalatee guddatu naannoon inni keessatti guddate sun waan isiin fakkaattu ta'a namni wajjiin oolu namni inni waarraa dhage'u namni inni warraa baratu namni inni hiriyaa godhatu waan fakkaatu fakkaata duuba yeroo amma keessa jirru tana ilmaan namaa jallisuudhaan ilmaan namaa kararraa maysuudhaan ilmaan namaa ka muslimaallee ka musliman ta'inillee adii fi gurraachallee amantii qofarraa afan faajjeessuu miti jireenya ilma namarraa afan faajjessee dhamaasee namummaa ilma namarraa ala baasee ilmoo lubbuu ifii miitee nama biraa kan moggaa isii jirullee miitee naannoof hin tolle ifiif hin tolle tan goosiftu tan beekamte ta addunyaarra beekamte itti fayyadamiinsa intarneetiidha damee intarneetirraa damee social networking jedhamtu
social networking jechuun interneetni kun websaayitii gara websaayitii 354 oliitu jira kan namni qunnamtii hariiroo hawaasaa eegu. kanarra akka fakkeenyatti kan itti fayyadamnu akka Skype haa taatu, Viber haa taatu, yookiin akka Facebook haa taatu. kan irraa maqaa dhageenyee fi kan dhageen jidduu gara 354 oliitu jira. websaayitoonni kun hariiroo namaat addunyaa irratti eega, walitti nama dhiyeessa, ka fagoo jiruu fi ka dhiyoo jiru walitti dhiyeessa. meeshaaleen qunnamtiin namaa kun irratti deemtu websaayitii tana keessaan meeshaalee akka kompiitaraatii fi laaptoopiitii fi aayipaadii fi taabileeta adda addaa, moobaayila. tokkoffaan moobaayila. yeroo amma jirru tana keessatti moobaayilli interneeta hin qabne ni takkata. simkaarduma fiddee ati keessa keessuu interneetnii fi wajjin dhufa. manni namaa ka interneeta hin qabne ni takkata. dhugumatti addunyaa tanarra yoo barbaadan lafa garigarii yoo taate malee keessaafuu lafa guddatte tana keessatti. interneetni kuyyoonii fi beekamee eegamee gingilfamee toohatame malee interneeta kanarratti websaayitii 354 jenne kana keessaa tokko akka fakkeenyatti Facebook yoo fudhanne nama biliyeena takkaa oltu irratti galmeeffamee jira. kanarraa miliyeena takkaa fi 500,000 yeroo takkatti aktiif ta'ee jira yoo xiqqaatte. yeroo takkatti ka ogguu keessaa bahee cufee deebi'uu miti, yeroo takkatti ka banamee jiru. websaayitii 300 wayii taanii miti, takkan keessaa fakkeenya isinii fudhadhe. yeroonii fi websaayitii kana akkaawuntiin bilaashii uumuunii ilmoon yoo seerri nama guddaa ta'uu qabdalle jette namni nama sakaalu yookiin nama to'atu hin jiru. ilmoo xixiqqoo ijoollee bara 5 irraa bara 6 7 8 hedduu isaaniitu akkaawuntoota kana yookiin bakka kana gubbaatti mana banatee qunnamtii godha hiriyootaan waliin. yerooniif namni tokko akkaawuntii banate warri as gubbaa jiru biliyeena takka ol ka jennu kun gruppii qaban sababaaf achirra jiran. gruppii da'waa godhuuf deemtu jira, da'waa rabbii karaa rabbi irratti nama yaamuuf achi gubbaa jirtu jira. gruppii fitinaa adda addaa tan lakkaawamteen dhumne hundi sababa achirra dhufteef qabduutu jira. warra qoomii luuxummaa barsiisuuf sababni isaan achi gubbatti ijaaramanii jiraniif san qofaatu jira. warra siyaasaadhaaf achi gubbaa jiruu jira. namuu sababa achi gubbaa dhufuuf qaba. kun ammoo warra mutlaqa sababa gruppii wayituu hin qabne sababa hin qabne lubbuma ifiitiin achi gubbaa jiru, hawwii ifiitii fi fedhinnaa ifii ka barsiisuu fi karraa baratuuf wama fedhe achi gubbatti dubbatuu fi waan fedhe achi gubbatti dabarsu. duuba magaalaa namni hunditti wal ga'u jechuudha. magaalaa namni sababa adda addaatiif addunyaa tanarra jiraatu waan qabu san fidee itti dhaadheeffatu jechuudha hundinuu. yoonii fi dirree takkaa jira ala kana ta warri kophaa dirree irratti qunnamtii foonii godhuu hin qaanfatu isaaniif karaadha. dhibbaan dirree tana gayya'anii haajaa isaanii kararra baachuu jiraatan jaan. haajaa isaa barbaadu kabiraatis hundi gruppitti dirree tana guutee jiraa yoo jaan. mee dhaqeetiin ganda san keessa oolee bulaa ilmoon ta'e yoo jette qaamni si hadoodan ayyamtu. kara biraatiin interneeta jechuun akkas jechuudha. inumaa huusan ogguu dirree keessaa san namaan namoggaa jira na argaa, ogguun kana laalu ogguun san dhaggeeffadhu abaluu na argaa ija tiyya qaqqabachuun narra jira jechuulleen qalbii keessa dhufuun ni mala. maabarri kun deemee deeraa mana sireedhaa tokko tokkoon ijoollee hojji seena.
yoo eegumsi hin jiraanne. Ilmoon moobaayila kana qabattee yoo mana siree seente halkan guutuu itti buluun isiin mala, guyyaa guutuu itti ooluun isiin mala. Yoonii fi hidhamee tolfamee gingilfamee beekumsaa wajjiin eegame malee wanni xiqqaan isin agartan kun yoo atummaan barbaadde waanuma addunyaa tanarra fitina jedhamtu ta inni si garsiisee sekendi takkatti ija tantee dura hin finne hin jirtu. Gaariillee waati barbaadde akkasuma ablee afaan lamaa ta'asumatti hamtuun dalagattu ta'asumatti gaariin dalagattu ta'ati khara feetetti itti fayyadamtu jechuudha. Reefun tana ilmaan namaa mana hidhaa guutuudha, raddarra guutuudha, haadha abbaa halkanii guyyaa ilmaan isaanii jalatti laffaanii jalatti du'anillee rakkinni ilmaanii yaaddoo guddoodhaa itti taatee jirtiin je. Akkamitti walitti hiina dubbii tana? Ati nama tokko ka aadaa ta'e amantii tante ilmoo ta'e duratti dalaydee garsiisuu feetu, ka itti himtee barsiisuu feetu nama tokko manni baroomsaa nama tokko ka biraati. Meeshaaleen akka TVtii fi kan kana fakkaatanis nama biraati. Hiriyoonni alaa ijaan arganis nama biraati. Wanni baratanii dhagayanillee waan biraati. Kana hundaa wajjin kana bira dabree nama miliyeena biliyeena jenne kun yoonii fi hin eegamne barsiiftota addaati isaanis. Ati yeroo teeta sakaalamtee ifiifuu sa'aa 24 qabdurraa hangi ati isaan biratti qaamaa qalbii gammachuu qabdu, tan dhageeytii qabdu, tan obsa qabdu, tan qalbii ilmoo teetitti deebiftee waarraa dhageessee waatti himtu hangi ati itti kennitu ifiifuu xiqqaattee dhabamuu bira jirtu tana takkaa dhabamtee jirtu takkaa dhabamuu bira jirtu kana. Ammoo warri biraa halkanii guyyaa sa'aa 24 hulaan fitinaadhaa itti banamtee jirtu kana. Mee ilmoon tun maal barachaa guddatti? Akka nama nuti ni nyaachifnaa, ni uwwifnaa, qabbanaa fi oowwaa fi dheebuu fi beelarraa dhoorginaa qaama ni gabbifnaaf. Surrii ammoo kabiraatiif kennine. Ka surrii isaanii qabu kabiraati. Ka qaama gabbisuu fi nagaya isaanii to'atun yoorii keenyaan. Yeroo silaa irra jabduun qaama to'achuu miti surrii to'achuudha. Ilmoon tun yeroo haala kana keessatti guddatte. Guyyaa mana baroomsaa hogguu dhayxe wanni dhageessuu fi wanni agartu faallaa waan ati itti himuu barbaadduu hogguu taate. Hiriyaan isii wajji jiraattuu fi irraa agee dhageessuu fi irraa agartu faallaa waan ati itti himuu barbaadduu hogguu taate. Fitinaan interneeta kana keessa dhuftulleen faallaa waan ati itti himuu barbaaddu hogguu taate. Akka aadaa ati biyyarraa qabdee dhuftetti yookiin nuti biyyarraa qabnee dhufnetti fi akki ilmaan biyya tanatti qabanilleen hogguu wal faallessee jiru kana jechuun kiyya. Nuti biyya godhii malee akkami ja'anii mari'achuun hin jirre keessaa dhufne. Biyya galaanni karaa tokko yaa'a malee kara lama yaanee dhufne. Itti kennina ilmaan malee irraa fuudhuun beeyne irraa dhufne. Achi deemii as deemii kana godhi amrii itti kennuu malee ati maal yaaddaa jechuun hin beeyne irraa dhufne. Biyyi isaan keessa dhalatan ammoo biyya yaanni keemee akkamii jaaniin keessa jirra. Biyya siin jaaladha jaanii mataa haxaawwan keessa jirra.
بيو آرتني آرتي جاني يا در رافوداني مرياتنيني مريوان تك والدقيتي دنجمچون ولنوجة كيسة دلتي قد تجرتي آدا كسي كبدي تنتي تنما أنما هاجراتني قباخنا بري فدي مولي فدي هاجر سي فدو خيسة خيانو مان هابيك كدو تاتي سي في جدو سي في جدو راريرون ونخون هندي أقوى ولتدد بفتي ilmaan irratti surrii isaan irratti dhiibbaa guddaa qaba. Ilmaan biyya tanatti dhalate ilmaan keenya ilmaan muslimaa nuutun beeyne malee jeeqamaa fi hiraarii fi rakkoo guddoo keessa jiran. Aadaa nuti barbaannuu fi tanurraa calaqqiftu tanurraa argan amantii teenyaa fi waan hawaasa bal'aa ala jiru kanarraa argantu dhufee mataa isaan irratti wal dhawa. ilmoo bara torbaatu Atlaantuma tana keessatti erga bara tokko mana barumsaa deemte booda abbaan qoomuluuxummaan yaa ilma kiyya akkanaa badduudhaa haraamii dhoorgaadhaa hin dubbataniin arganii laalanii ni jibbanii irraa fagaatanii jee itti hima afaan isaan beekaniin mana barumsaa yeroo dhaqu manarra godarra katabanii buugarra dalaganii dura dalaganii garsiisanii ni dhaadheessanii yoo ta'uu barbaaddellee qaaniin hin jirtu dhoorgaan hin jirtu seeratti dhoorgaa miti heeratti dhoorgaa miti itti qaanfachuun qabdu itti boonuu qabdaadha ni dhaadheessanii ni barsiisan warra heera mootummaati wajjin dhaabbatee falmatee miidiyaa adda addaa keessaan mana barumsaa keessaan wanni kun calaqqisuu qabdi amma danda'amutti jedhee falmatu oofa. Abbaa kiyyaati akkana naan jetta nuti iskuulatti ni barannaa ni godhanii ni agarraa hundi namaa akkasi maali wanni ati jettu tun ani naa galuu diddeeyi suma qofaa waan kana dubbata namni biraa waan ati jettu kanan jiru akka biraati akkamiinaan jee ilmoon. Amansiisuun natti ulfaattee jee abbaan. Guyyaa kana dubbiin hedduu mataana nyaattee je ati nama tokko biyyi hundi waan biraa jetti ati akka biraan naan jetta akkami wanni kun yogguu naan jee deebisaan natti ulfaatee je biyyi keessa jirru biyya tana duubamee fitinaa imtixaanni intarneetaa ilmaanitti fidurrattichi haa deebi'u namni natti aanulleen jiddumattuu saa inni itti dhufun beeyne دقيقة ديدمنا كبدا يو ديدمن دم تركباسا شيخ إن شاء الله صدمنا كبدا نركباسا خدنا كبدا نركباسا أنا واجبني أنجن دندو دبتشو كويس نركباف تندابو بارك الله فيكم إن شاء الله يا رب نجيب دوبا ركني إنترنتني قلبي علم بني آدم الرفي درا يوخين خيصافو جول الرفي درا حاجة تكيسني عداو إنترنت خنا قبارة كون دراتو كفان خجرتو rakkoo warri ilmaan namaa reebee itti taphachuu barbaadu keessaafuu ijoollee dubraatti taphachuu barbaadu intarneeta gubbaatti maqaa sobaatiin akkaawuntii umrii isaanii xixiqqoo tolfatanii ijoollee dubraa ta'amma lafaa kaate barbaaddachuudha duroo yeroo waan kana barbaaddatan جولة فكاتنيتي جولة نوجو إنترنت خنا سنت إنيو في إنيو بيتونا ما وجينا صوت بربادي إنترنت نخونو فما فواتي الباسة هي أنا بلو نمكناتي هريانا تو برباد داجتي جولين ركو إساني تيمتي أتي إنيو أكنا أنا بكا كنا جرو على كنا جرو ولومان هاسوتي دلغان كبدو ركوتي سيمتي فولا ولينا قرتو إنترنت الراني نمنخون ساعة جولة من برomsa irraa dhuftuu fi isaan galanii fi yeroo qaban to'atee irraa fudhatee sa'aatan argamaaf odo jiru hariiroo tana cimsaa dhaqee duuba nama hiriyaa fakkaatee suuraa fakkaattu suuraa ilmoo san fakkaattu intala san fakkaattu jechuun daaddaa san fakkaattu tabiraatti erge an kana jee soba yeroo sobni kun akkanatti jabaachaa dhufee hariiroon isaan jidduu jirtu jabaachaa dhufte suuraatiyya سيفين إرجع سورة سا إرجع في سورة كلها إرجع في أنافة والتيريا ما أتستنتي تقولنا إرجع جولة سبة سورة كلها رافودا
yeroo takka suuraan tun harka seente san booda badhaasa erguu fi jalqaba namni badhaasa maallaqaa badhaasa adda addaa ijoolleen odoo ati nagarre maallaqa fa'aa argachuun mala badhaasni poostaa keessatti dhufuuf mala ni argatti hariiroon tun erga jabaattee namni kun hiriyaa kiyya ka haala na jaalatu jechuu qalbii keessa naqe guyyaa akkanaa bikka akkanatti ol agarru jechuu hariiroo baallama jalqabata yoo ilmoon tun sodaattee baallama kana hin dhufu jette dhiibee yoo ilmoon itti jabaattee baallama kanan dhufan kophachitti isin argu jettee sodaattee didde takka wama lamarraa takka filadhuu jaan namni kun suuraa ta'e taati beeytu san addunyaa irratti gadhiisee haadha abbaa keetirraa barsiiftota keetirraa hiriyaa keetirraa namni addunyaa irra jiru sekendii takka keessatti akka argu facaasu takka yookiin waaniin siin jee baallama naa guutuu lamaan kanarraa tokkuma ilmoo yeroonii fi danqaraa kana keessa seente wanni tun akka saaxil baatuun barbaaddu akka haadha abbaa fi nam tokko dubbii tana dhageessuun barbaaddu rakkoon tun haga guddoon agartu amma qaanyii keessa buutee of agarti ogguu garii dirqamtee baallama san guutuu dhayti tan achitti bakka isiin buutee dhabanilleen hedduu jira tan itti taphatanii gadhiisanilleen hedduu jira duuba ta sodaattee hin abadan hin godhu jettesi ta suuraa isii addunyaarra gadhiisanii qaaniin guddoon itti buutee jeeqamtee mataan jeeqamee san booda jireenya jibbitee ufrarraaftee uf ajjeeftullee ni jira ta jidduu tana odoo sunis tunis hin argamin jidduu tanaan uf dhabamsiisettee aartee uf kuchiiftullee ni jirti waan addunyaarratti waaqi'a halkanii guyyaa argamaa jiru tun ammallee rakkoo mootummaa yeroo hundarraa lallabdu rakkina interneetni qaburraa tokko rakkinni lammadaa akkuma isiniin jee interneetni ogguunii fi ijoolleen gattuyte yoo mana kee ogguu alarraa seenu ati akkatti gingilchitu beeytee gingilchitee wanni qulqulluu haa seentu hamtuun alannarraa haa dhaabbattu hin jenne manni adaba akkasii yoo hin qabaanne namni tokko yoonii fi hulaa namni alaa dhufee dhadhaye ati eenyu je'ee gaafatee kafede naqee kan feene hajaachitti gaafatee deebisa barbaade hundaa oluma seen hin jiruun interneetni yoo akkasitti hin gilgilfamne ijoollee yeroo gattuyte waan ilmi namaa silaa bakka sitrii qabutti haala rabbiin hayyame maleen hin dalayne hundaatu yeroo isaan umrii isaanitti waan akkasii arguu surriin isaanii ba'achuu hin dandeenye dandeeytiitti hin qabne yeroo tana wanni kun itti gayyaati itti fitnamaa ta'an rakkoo gugurdootu isaan mudata jireenya isaanii miidhama waan kana arganii daawwachuu irratti duuba rakkinni kun rakkina lammadaati rakkinni interneetaa kun kana bira dabree rakkina amala ilmoo balleessuudhaati ka inni qabu amala ilmoo balleessuu ogguu jennu ilmoon tun hiriyaa qiyaasan qabne afrikaan eeshiyaadhaan biyyootii weestarnii kanaan addunyaan tun ogguu walitti hidhamte akka waan mana tokko keessa wajjiin teessu ogguu taate hiriyaa tana hundaa huwa irraa barti akkaataatti haasottu irraa barti akkaataatti yaaddu irraa barti akkaataatti dubbattu irraa barti akkaataa waatti barreessitu irraa barti warra waan kana keessatti olaantummaa barbaaduu jira waan haarawa uumuun sababaan takkittiin interneeta irratti namni wal ga'u ka barbaadu ijoollee yoo gaafatan riserchii godhameerra riserchii guddaa godhamee jira maal interneeta irratti ogguunii fi ati akkaawuntii feesbuukii uummatte maal akka taatu barbaaddaa jedhanii ogguu gaafatan feemesii ta'uun barbaadaa jedhan jana jechuun beekamuun barbaadaa addunyaa irratti maaliin beekamuu ka barbaaddu isii beekaa garuu hawwii fi fedhinnaan tiyya addunyaa irrattiin beekamuu barbaada waan takkaan maali wanni sun akkami beekamuun kun taati feesbuukii yeroo uummatte namu akkaawuntii qabu san irratti waan laayikii jaaniintu jira nama meeqaa si jaalata waan jaaniin laayikiin tun akkamit dhufti
بيكتشر توكو تشرم متنسيته سوراتي فوتي متنسيته وخين جتشا ويبرسيته جتشو خن خنما عجائب سيسي نمني هندرونين جالد سيجو جالد ميك أرغتي وقو جتشا سنبرسيته سورة سن وقو متنسيته جالد ميك أرغتي الدنيا رتي نما كوما تكاسي جالد جي مودي بتكاسي جالد جي يو متنسيته سن جالد أبدي راغديتا yoo jaalala hedduu argattetti gammadda eenyu jaalala hedduu argate jaalalti wal isii qabamti nama jaalalti isaa miliyoona 2 dhaytu jira miliyoona 5 dhaytu jira kuma takka dhaytu jira haguma inni faxinummaa waan san keessatti qabuun jaalalti isaa ol kaati fasaadummaa jechuudha faxinummaa jechuun haga waan namni itti khoflu dilaati maxxansite jechuudha irratti dubbiin bakka itti dhiirummaa fi jaynummaa fi aqlummaa jecha fokkataa khatabuu keessa barbaadan taate jechuudha suuraa fokkattuu maxxansuu keessatti barbaadan taate jechuudha duba yoonii fi gurbaan yookiin intalti qullaa ka'ee dhaabbatee qullaa san keessatti waan uf hin goone uf godhaa maxxanse addunyaan irra wal garagaltee walii ergitee hundinuu jaaladhe itti khofalti jechuu haalan addunyaan bakka tana taate jechuudha wanni kun ilmoo qalbii ilmoo irratti wannummaan isiin addunyaa tanarraa sanirra jaalattu sanirra duutuuf sanirra yaadduuf hin jiru to'adhaa mana keessan keessa ilmaan dardaraa manneen 10 keessa ilmaan jiru namni qabdan keessaafuu meeshaan tun namni ilmaan isaanii intarneetaa wajjin harka jirtu yoo ilmoon teessan mana barumsarraa hogguu dhufte mana saalonaa yookiin bakka jirtan dhufte isinii waliin teessimo borsaasii bakka darbitu darbitee hulaa gacufattee mana san seentee achitti awwaalamti moo isinii waliin teessisi ragaa ba'a namni ilmoon tiyya hogguu dhufte naa waliin teessee naa wajjiin nyaattee naa wajjiin haasottee naa ergamtee asumatti hujii mana na walitti dalaydee dadhabdee raftii hojee dhugumatti ati addunyaa tanarra ilmoon tantee jirti moo hin jirtu ati biyyatam jirta anaa gaafata akka akkas ilmoon san itti taate anaatu irraa baruu barbaada oguu waan kana isiniin jiru hawwii irraa yookiin barruun dubbisee irraa isiniin jiru ta duraan durseeti waa'ee intarneetaa yookiin kompiitaraa irratti nama baratee maastara qabu qophiin tun wanni tun dalagaa isii keessan quba qaba lammata abbaa ilmaan 5 kan ilmaan 8 irraa hanga 18 qabu waan dardarri dhiiraa dhalaan keessa darbu harkaana qabdiinan beeka sadaffaa biyyan jiru keessatti kaawunsilingii dardaraatiin godhaa rakkinni haadhaa fi abbaa fi ilmoo jidduu hogguu argamee fitinaan argamte irree hedduunaan barbaadanii dubbii tana keessan quba qaba muuxannoo irraa kan hin dubbadhu jechuu ilmoon mana barumsa achi borsaa darbitee seentee nyaata nu waliin nyaadhu jettu amma nyaachuun barbaadu ol fagaattu yoo itti jiraattee nyaachuu feete saanaa isii fuutee goda san ittiin kutti si bira teessee nyaattu maal dalagu jirta hujii mana barumsaati deemtee turtee dhuftaa maal dalagu jirta hujii mana barumsaati ati rafuuf deemtaa maal dalagu jirta hujii mana barumsaati rafiitii halkan sa'a 12 ribaatti qayyoo ijoolleen dardara taatee meeshaa tana qabaattee ruumii qubaa qabaatte sa'a 12 miti sa'a 2 isii teessutti dhufta atummaan ka'ee ilaali isii teessutti dhufta okay hayyee kalee galgala sa'a 5tti mana barumsaatii galte haga halkanirraa sa'a 2 sa'a 12 teessee dalagaa turte guyyaa 7 akka dalayda salaata deemtee salaatuu dhaqqabuu dadhabde guyyaa barri dhumti dhufee qabxii ilaalte qabxiin duutuudha maali amriin akkana akkamin namni guyyaa 7 sa'a diatana barumsarra ture qabxiin duutuu taati rakkinni tokkichi rakkina yeroon tun faayidarra bahaan jirtu waan bira rabbahaa jirti waan biraa barachaa jirti waan biraa hordofaa jirti wanni hordofan ku waan fitna jaan ta'ala asumarra qara'anii takkan fitanii haffadanii bakka jirtus baranii haala isis baranii akkaataa isis baranii mata guuttatanii guyyaa kam eegan guyyaa tokko umriin 16-17 geessee atilleen xiqqoo mataa
نتيجة جباتني قرتي هي إحساساتنا ترتلفتي تيتي كو جتش جباتي درباتو تكا ربي سخاسي أركام بات قوتو كيو مساني قويان سندفه وني هندي درانو أمتا شنن جان تربان دبرخانا هندي متا خيسا قورم تيرمتي بكل لين كوبي جرتي أتمار ركتشو جرمالي تو برسيسا براتو جرجتشو رخا برسيسو المون تنتي وقتي تنتربي سبحانه وتعالى خنفتنا وقتي عبادة قوتو بربادي وقتي أكاتا عبادات قوتو برتو بربادي وقتي هجي من برومسا يسيد ليدو بربادي وقتي سبرد أبتي سيغرغارتي سجل ديمتي سيوردوفتي سر والالتي واسر بردو بربادي وقتي كاما يسير راحت خنتو بربادي oguwanni tun ijaa gurra dhoorgitee yeroo mana baroomsa deemtu asif fannifattee ijan qabdu gurran qabdu ragadaa deemtu yeroo ogguuchi galte godatti hin galtu addunyaa akhiraan dhumte asitti walaa addunyaan hin jirtu walaa akhiraan hin jiru wanni diraagaatii fi wanni kanafa fakkaatu hundi asuma keessa dhumte duraanu riserchii godhame irratti mee duraan maal nuun jaan gaafa nuti ulaa lama moo sadi karaanu afaan ingilishii hogguu dura takkatti karaanu biyya teenyatti maal ta'uu barbaadda wallee kanaa takkaan makkatti walli sanillee irraanfadde maal ta'uu barbaadda an doktoraan ta'uu barbaadda maal ta'uu barbaadda an barsiisaan ta'uu barbaadda akkana jaanii afaan ingiliishiitiin nu jechisiisan duuba arra ijoollee maal ta'uu barbaadda hogguu jan dhama'anii fazaazaa ta'anii watakkahuma qalbii isaanii keessa baradheetiin baroomsaan dalagee horii argadhaan hin jirtu shoortikatii jira shoortikatii itti himama maali shoortikatiin yoo doktora taate meeqa argatta 1,000 argatta amatatti 50 dalaydaa sanuu amata meeqa dalaydee erga yuunivarsiitii seente ama 8 qaraatee halkanii guyyaa duutee jiruu dhabdee sakaalamtee hidhamtee addunyaarraa muramtee san booda maallaqa gas argatta gabrummaan wasaqa namaa dhibee namaa hawaasa irraa jiruu irraa cittee sana dalaydu horii agas argatta maaltu kanaan si rakkise firii lamaan tana yoo gurgurte sa'aa gabaabduu tana yoo goote hagana argatta meeqaattaa jire maalumaat tanaan si rakkisa shoortikatii ciisa warra tanuma dhaadheeffachuuf bikkuma hundatti kara kana guutee jira mataan ilmoo dhiqame laaqame badde jiruun isii addunyaa akhiratti badde دوبا ركنا خنا جرا وبلين خينيا وني وان خنا قيس جران غرق ابتي خدا ويتي ركني انترنيني قلبي الماني رتفدو خ الدنيا اخرتي المان دبمسيسو خنا قيسام خسارات تنفتو قيسا تكوسون انتم رندورا غبابسه المو يروني في سوشيال نيتورك خنا غبتي وابرسيتو وامتنسيتو تنما قراتو تيفيد برسيتو يا دول دبرفتو dirqama warra waliin dubbattu san fakkaachuu qabdi warri waliin dubbattu san akka haasawutti haasawuu qabdi kophaa bahuu hin dandeessu ati odoo warra rabbii keessa jirtuu warra ilmii dowrii ilmii keessa odoo jirtuu afaan dowrii ilmii san dhiiftee afaan fokkata warra kana keessa teessee haasawu namni hundi ija sit deebisanii qaanfatta akkasuma warra fasaada afaan gosa addaatiin haasawu gosa addaa waa barreessu san suuraa gosa addaa maxxansu san keessa jiraachaa ani waan qulqulluun barreessa waan qulqulluun maxxansa jechuun hin taatu namni sitti qoflaa gowwummaadha ibsita gaxaantummaadha ibsita isaan fakkaachuu qabda shaatira ta'uu qabda ogguu kanam wanni kun nu qofa birarratti miti rakkoo qabu mootummaan biyya tanaa rakkoo irraa qabdi cinqamatti garti jallinatti garti miidhaatti garti amantii qofaami ija amantii qofaanii mi halaalamtu ija guddina hawaasaatiin fitinaa guddotti mootummaan agarti dura dhaabbatti ogguunii fi ilmoon takka mana baroomsaa tokkorraa kaatee mana baroomsaa tokkon dhaqa jette fakkeenyaaf haayiskuulitti mana baroomsaa nagaa tokko applaayin godhadheette warri mana baroomsaa wanni inni dura laalu ilmoontu waggaalee dabre kana hawaasa qilleensa irratti wajjin jiraatan kana keessatti akkam turtee dhalaalan application qaban khan amata shanan jaan torban dabre kana waan isiin barreessitee fi waan isiin maxxansaa turte hunda gabbaasuuf application waraqaa irraa fuudhaniituma to'atanii ati nama ilaalchi keetis akkasii yaanni keetis akkasii nama baroomsaaf gatiin kenni nama gadhiifamaadha bakka siin qabnuu jaaniin tanallee jechuu ni baatan
bakki guutamtes jawu majaaninitu dhiifamaa jaaniin bakka siin agarre bakki dalagaalleen akkasi ogguu dalagaa takkaati apply gootu addunyaa irratti amma akkasi biyya guddatte hundaa'u ogguu dalagaa takka apply gootu dura ati hawaasa alaa qilleensarraa kanaa wajjin jiruun ta'e maal fakkaatti ilaalama ati qulqulluu taatee waan gaarii malee wanni fokkattuun ati barreessite maxxansite ala sanii dhabamnaan ilmoo kabajaa qabdu ta'uu beekama kaampaanii san keessatti gatii qabdaa si beekanii si qaxaratan waan biraa yoo guuttatte yookaan qabxiin takkittiin tun si dhoyti dalagaan argattu duuba khasaaraa addunyaa akhiraati jechuu tagara malamaaniiti qabxiin akkanaatuun gara qabxii kudha wayii tarakkinni intarneetni ilmaanirra fidee khasaaraa guddaa fidu obboleeyyan keenya yeroon gabaabdu hunda isinii fixuun dhaqqabu duuba hiikkaan daqiiqaa takkaa lamatti wanni nin isiniin jehu duraan dursee hiikkaan guddoon takkittiin isin godhuu qabdan isinii fi ilmaan keessan jidduu qaawun hin argamini hamma dandeessanitti wajjin jiraachuuf tattaaffii godha bira jireenyi isin ilmaan keessanii wajjin jiraattan heddummachuu qaba ilmaan keessan hadiyyoomsuun qabdan ilmaan hedduu jira ilmaan odoo du'aan irraa iyyataamawin haadha abbaan odoo jiranii ammoo ilmaan iyyataamaman abbaan ilmaan hin agarree takka haati ilmaan hin agarree qalbiin to'annaa biran jirree ilmaan qoonquma nyaatanii guddatan malee surrii isaanii nama biraa guddisaa hadiyyoo keessa jiran hamma dandeessanitti ilmaan keessan yeroo mana barumsaa jiraatan mana barumsaa naa jiranii ogguu karaa yaa'an karaas yaa'anii ogguu mana jiran eenyuu bira naa jira haadhaa qalbiitti deebisee to'achaa jiramoo naatu to'achaa jiramoo maal keessa jiran sa'aan isaan mana jiran mana jiraachuu qofaa miti maal keessa jiraniitu yaada isinitti haa taatu haalan yaada isinitti haa taatu furmaanni guddaan tokko kana walaa kompiitaraatii fi itti fayyadamni meeshoodhaa hamma danda'amtetti mana galmaa mana dirree keessa haa taa'u kophaa ruumiti heerri mana keessa jiraachuu qaba ilmoo moobaayila siifan kenna ammoo shartiin moobaayilaa itti sii kennu ogguu karaa deemtu ogguu addaan baane akka waliin dhabne ni dhawa taasittiin hin dhawa galleen mana kana galla ogguuniif dhufte anillee moobaayila kiyyawuun oolaal bakka saniin kaaya haadha umma fidi ati saara ijoollee kaayi moobaayila kee atisas mucaatis fidi mucayyootis fidi deema namuu dalagaa fi haa dalagatu yoo kiyya iyya fiigeetiin dhufee fuudhee dubbisee asumatti deebisa atis mucayyoo yoo kee iyya fuudhii dubbisee asumatti deebisi tanaa achi namuu dalagaa fi qaba ta meeshaa dhiitu ta waa miicitu ta waa dubbiftu ka waa barreessu namuu dalagaa fi haa dalagu ilmaan email khiyya la maarree takkan erguu deema okkee dirruma tanaas bahi kompiitara dirree jiru kana moo argu sana achirra taa'i email kee ilaali waan ergitu ergi san booda cufiitii kee dalagaa ta'e deebbadhu kana godhuu danda'u sirra jira kana godhuuf ati argamuu qabda manatti haadhaa miti ati abban argamuu qabda kana bira dabree akkuma reefu isiniin jee intarneetni mana keessan seenu isiniinii miti warra dandeeytii qabuu jirra warra meeshaa sooftuweerii kompiitara moodeema keessan ka intarneeta galchu gubbatti galchee yookiin kompiitara gubbatti galchee waan alarraa seenu kana gingilchee waan gaarii malee waan hamtuun takkalleen akkan seenne dhorgu geema dhorga sooshaal neetwoorkingii jenne kana dhorga fokkina adda addaa hunda dhorga waan qulqulluu qofa naqaa waan ati barbaadde hunda ni hidhachitti nama sii hidhuu dandeeytiitti qabuu jira $50 raga $150 isinii bitanii isinii itti galchanii achi hidhanii san booda ijoolleen shaatiraa hogguu garii jara sanirrallee shaatirummaa qabdi ni cabsitii akkatti bantetti bantii nama saniin baatitti noolii teetis taatu waan sii kafale nin kafala baati kootuuti review godhi intarneeta keenya kana laali waa cabammoo akkuma dursanii waa jiranii aboo dubbiin akkuma dursanii jirtu akkuma durii waa caban tolchimmas deebi subbi hagas takka hunda jabaattanii eeguu danda'uu isinirra jira دوبا تاني بارك الله فيكم هي كان يسي هدودا دوبا يرولين دمتي جرتي ونين قباب دوتي سنين جيتشو بربادي توني وابروم سركين انترنين نيكاب دو رار قتني ميرون قباب دون توني يوخيني كايسي رار قتني متي قرو وني رب الرعب ددو قلبي تيسن قيستي قركنا جرا خيلمان نما لفر بلسي ركين قوانين اتياد دو قبو وتكو قلبي تيسن قيسني بلتي جين آنا دوبا يا رب إن بارك الله فيكم أسمرت نسني دعوة سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قالتهم وبارك الله فيكم وأن فتني في خبجة